nyaatee dhugee gammadee bashaadee. Egaa ayyaanota gurguddaa ummata isaa wajjin kabajuudhaan kan beekamu sagantaan televezyiinii fi raadiyoo poolisii Oromiyaa har'a immoo asitti argamuudhaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaatti waajjira poolisii aanaa Lumee wajjin hawaasa isaa wajjin galma ho'aa kanatti kabajaa jira. Mee isaaniif yeroo tokko hamilee ho'aanuuf kennaafi. Itti gara waltajjiitti dhufanii haasaa baga nagaan dhuftanii kan nuuf taasisan kabajamoo obbo Abbaabuu Waaqoo bulchaa bulchiinsaa godina Shawaa Bahaati. Barri kun bara injifannoo guddaa keessa dabarsinidha. Hojii gurguddoo akkuma naannoottis akkuma godina keenyaattis karaa nagaatiinis gama misoomaatiinis gama siyaasaatiinis gama hundaan injifannoo guddaa itti milkeessinedha. Akkasumas bara hojii nageenyaa bal'aan godinni keenya itti qoramee miseensa poolisii kanaatii fi uummata Shawaa Bahaatiin rakkoo nageenyaa furree gama misoomaatiitti ceene waan ta'eef irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Caasaan nageenyaa ofii aarsaa kafalee uummata waan hambisuu danda'eef uummata godina keenyaatiif caasaan nageenyaa hedduu aarsaa kafalee nageenya keenya akka mirkaneessu godheera. Hawaasa keenya hambisuuf hojiin misoomaa karoorfanne kun akka hin gufanneef aarsaa bal'aa kan kafalan. Kanaaf hojiin karoorfanne kamiyyuu jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf jennee aarsaan nuti hin kafalle waan jiruuf uummanni keenyas akkuma kanaan dura miseensa poolisii keenya cinaa taa'ee dhaabbatee hojii kamiyyuu kana caalaa hojii nageenyaa akka dabarsuu danda'u dhaama. Barri itti aanu bara badhaadhinaa bara quufaa nageenyi keenya kana caalaa ammas ittiin mirkanaa'ee hawaasa keenya cinaa dhaabannee rakkoo nageenyaa tokko malee shiftaa qe'ee keessa nu deemullee qulqulleeffannee akka gufuu nutti hin taane hojii misoomaatiif hojii siyaasaa hojii dinagdee kamuu akkaataa karoorfameen akka deemuuf yeroo kamiyyuu akkuma kanaan dura ala bullee qabbana keessa bokkaa keessa aduu osoo hin jenne uummata kana aarsaa akkuma kafaltan har'as borus keessaawuu bara itti aanu kana keessatti bara nagaa gochuudhaaf uummanni keenya dheebuu nagaati kan qabu. Uummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa rakkoo siyaasaa duraan qabsaa'e gaafii abbaa biyyummaa argatee rakkoo gaafii siyaasaa deeffateet gaafiin guddaan uummanni keenya qabama gaafii dinagdeeti. Jiruuf jireenya Oromoo jijjiirudha. Tokkoon tokkoon qe'ee qotee bulaatti, qe'ee horsiisee bulaatti, qe'ee daldalaatti, qe'ee jiraataa kamittiyyuu jijjiirama fiduudha. Gaafiin guddaan uummataa kanadha. Kana gochuudhaaf immoo humna guddaa qabna. Hojjannee illee agarsiifneerra. Akka inni kun hin milkoofneef qaamni nageenya boodessu bal'aan isaa wuxxifataa jira. Maaliif daandii keenya irraa nu maqsuuf? Daandiin keenya badhaadhina. Daandii keenya irraa yoo nu maqsan gaafii uummataa dinagdee kana deebisuu hin dandeenyu. Akka gaafiin kun hin deebineef caasaan isaa rifateet diinni halkanii guyyaa hojjetaa jira. Kana deebisuudhaaf poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromoo ta'ee ammas borus uummata keenyaaf wabii taaniiti godina keenyaaf nageenya isaatiif waardiyaa haa dhaabannu jedhaa irra deebi'ee baga isiniin ga'ee barri 2015 kan badhaadhinaa kan guddinaa kan nageenyaa nuuf haa ta'u jedhaa galatoomaa. Poolisoonni keenyas akka aanaa Lumeetti hojii gurguddaa hojjetanii jiran hawaasa wajjiniin hawaasni keenyas guyyaa ayyaana kana hoggaa kabajuu inni mana jirus inni as jirtanis keessattuu nageenya haala siyaanaatiin wal qabatee naannoo keenya tiksuu ayyaana kanaan wal qabatee balaa tiraafikaa irraa of eeguu gubbaarratti hojii guddaadha hojjechuun kan nurraa eegamu dhaamsas dabarsuun kan nurraa eegamu. Baga ayyaana bara haaraa 2015tiin isin ga'e isiniin jenna irra deebine. Yeroo ammaa kana daangaa gubbaatti rooba aduudha otoo hin jedhin nageenya biyya keenyaa kabachiisuuf jecha adda isaanii kennanii nageenya biyya keenyaa warreen kabachiisaa jiraniif raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Oromiyaa
warreen nageenya kana kabachisan hundumaafu mee al tokko irra deebi'aati haamilee kennaafi. Gaachana sirnaas dagachuu hin qabnu hawaasa keessatti hojii guddaa poolisii wajjiniin kan hojjetu gaachana sirnaati. Isaaniifis mee haamilee aanuuf kennaa. Saajin Galataa Tasfaa'ee kara waltajjii dhufuudhaan walaloodhaan nu waliin tura. Turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Asii achi sillaalee wanti baay'ee na dhibe fayyuma bareedduma waaqi baatii sin dhibe kuni gabaadhaas hin bitamu badhaasa waaqaa ta'a akkam jirtu daraaree uummanni shawwaa ba'a. Dhugaa baay'ee bareeddu eenyumtuu sin hin caalu mee walaloo koo dursa ammas haamilee keessan laalu. Rakkoof gidiraa baay'ee rakkina dandeessanii bara 2015 baga nagaan geessanii harka waaqaan eegamne kunoo guyyaa irraa geenye aayyuu Oromoon dhalche tokkummaadhaan marsinee weerartuu biyya keenyaa holqa ishiitti galchinee deeggarsa sin gootaniin hundeen biyyaa dhaabbatee inni jaarraa lakkaa'e gaaffiinis deebii argatee arras basaanstuun baay'ee nu saamuuf daangaa uummataa akka kaleessaa seenu nyaachuuf amuummataa. Nutis kallattii keenyaan dirqama keenyaa baanu wayyaaneedhaaf deebitee garba hojjetu hin taanu naannoo keenya eegnu qaama nageenyaa duukaa seeratti dhiyeessinu basaastuu bakkeef suuqaa biyya keenya eegnu cina mootummaa taane akka nutti hin deebine baandooliin baraansane Itoophiyaan silumaa gargaarsa labbii qabdi bubbeen lafumaa kee salphaatti hin dha'u gaddi harka rabbii waan ta'eef hundeessaan mana keenya wanti nu danquun jiru bakka barbaanne keenya. Namoota jajjabeeyyii beektota osoo qabnu kottaa karaa milkaa'u tokkummaa haa uummannu gaafa tokkummaa humnu kaayyoo keenya dhugooma albuuda isaa dagaagsee biyya keenya durooma ololaan horman taanu sanyiin keenya tokkicha kottaa tokkummaa humnaa fiduuf faajii moo'icha dhaloota sanyii boriif ol keenyee galmee seenaa kottaanus jijjiiramnee bara haaraatti ceena tokkummaa waan jabduudha rabbis kana jaallata. Kottaa waan gaarii yaanna hundeen qajeelallata akkuma barraaree keessa keenya haaressina faajjii jaalalaa dhaabnee wal jibbaa balleessina gaafa nuu walii gallu garaan waaqaan gammada kottaa tokkummaa uumnee kunuunsinu aadaa wal qoollifachuu keessaa yoomuun argannu bu'a warri tokkummaa diigan galgalli isaanii du'a boraammachuudhaaf jirra waanumarra facaasne maa gargarru diigaree wantumti kiiloon kaasne nyaadhaa dhugaa gammadaa ayyaana gaarii ifama siniin jechaa yoon dogoggoreef tarii dhuunfaadhaan naquun namaa yoon hin balleessinoomaa walaloo qofixeedhaa teenkis naaf galatooma. Poolisiin keenya iddoo kamittuu waan hunda keessattuu akka inni hojjechuu akka inni hirmaachuu danda'u mul'isanii jiru. Sana malees yeroo ammaa kana poolisiin keenya tajaajila lammummaa ashaaraa magariisaa hojiilee tiraafikaa nageenya eegsisuu mana harka qalleeyyii ijaaruu keessatti gahee guddaadha poolisiin keenya kan bahaatii jiru. Poolisiin waan hundaa hawaasummaa gubbaa irrattis hojii guddaadha kan hojjechaa jiranii keessattuu namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan mindaa isaaniitirraa baasanii ijoollee harka qalleeyyiis akka isaan mana barumsaa galanii barataniif hojii gurguddaadha naannoo kanatti kan hojjetamaa ture hawaasa waliin ta'ee kanaafuu irra deebinee poolisii keenya ammas ni galateeffanna. Itti aansuutiin ergaan nageenya ayyaana bara haaraa kana sababeeffachuudhaan gara waltajjiitti dhufanii haasaa kan nuuf godhan Inspektara Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu kabaja olaanaatiin gara waltajjiitti naas himadha. ayyaana hoggaate nagaan nu ga'e wallaa firrii namni wawwame nyaatee dhugee gammadee bashaadee. Kabajamtoota miseensota poolisii, kabajamtoota qondaaltota, kabajamtoota seektaroota godina keenyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, jaarsa biyyaa, kabajamtoota hawaasa godina Shawaa Bahaa, akkasumas kabajamtoota hawaasa aanaa Luumee baga ayyaana bara haaraa geessan bagattiin isin ga'e baga gammaddan isiniin jedha. Hawaasni keenya
olaantummaan seeraa akka kabajamuuf akka godina keenyaatti diinni bakka adda addaatii nutti aggaamaa ture godina keenya giddugala jeequmsaa gochuudhaaf kallattii adda addaatiin duula nurratti gaggeessaa ture. Garuu immoo hawaasni keenya nu cinaa hiriiruudhaan kaayyoon diinni godina keenya keessatti jeequmsaaf kaayyeeffate sun akka galman geenye taasisee jira jechuudha. Kanaaf akkuma jedhame giddugalli kun godinni Shawaa Bahaa godina industiriidhaan beekamte, godina warshaaleen adda addaa keessa jiru, godina investimentiin adda addaa keessa jiru, godina lafee dugdaa naannoo keenyaa fi biyya keenyaa ta'edha. Kan akka milkoofne gochuudhaaf, hojii misoomaa akka milkoofne gochuudhaaf diinni keenya, diinni biyya keenyaa kallattii adda addaatiin jeequudhaaf wanti inni halkanii guyyaa lafan qofarre hin jiru. Haa ta'uti qindoomina hawaasa keenyaatiif abbootii gadaa, dargaggoota keenya, dubartoonni, kutaan hawaasa adda addaa, abbootiin qabeenyaa, qaama nageenyaa poolisii keenyaa waliin qindaa'uudhaan hojii nageenyaa bal'aa godina keenya keessatti hojjetameen tokkoffaa diinni akka inni godina keenya keessatti ol jedhee mataa ol qabatee hin deemne taasifamee jira jechuudha. Lammaffaan namoonni yakka gurguddaa yakka saamicha adda addaa raawwatan godina keenya keessatti akka qabamanii sirratti dhiyaatu taasifamee jira jechuudha bara kana. Kanaaf kuni hirmaannaa hawaasa keenyaati. Komishiiniin Poolisii Oromiyaas sagantaa kabaja ayyaana bara haaraa kana gaafa sitti kabaju kana giddugaleessa godhateeti. Kanaaf ammas poolisiin keenyas akkuma kanaan dura olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf kufee ka'ee aarsaa kaffalaa ture. Hawaasni keenyas nu cinaa dhaabatanii halkanii guyyaa nageenya isaa eegsifachuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf nu waliin halkanii guyyaa dhaabataa turan. Ammas bara haaraa kanatti bara 2015 hojii guddaa nurraa eegama jechuudha. Baga ayyaana bara haaraa geessan bagattiin isin ga'e galatoomaa. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee gaafa damara. Iyoolee lafa namara. Iyoolee damara gube. Iyoolee si boraasisa. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Iyoolee kotti yoo jenna. Amina jiru. Yaase raka. Yaase bontu. Yaase kotu. Sirbisa koda. Kabura kende. Sirbina kota. Nadura demde. Ya bishankata. Ya talilako. Ya badurba. Ya wasilako. Kelo dararte. Mana gupati. Kero marate. Warra durbati. Iyako. Iyako. Amasiyako. Bogariyoko. Amasiyako. Bogariyoko. Kelo dararte. Mana gupati. Kero marate. Warra durbati. Ya bishankata. Ya talilako. Ya badurba. Ya wasilako. Zeniyo dakawoli jiton. Siya dembarod. Zeniyo dakawoli jiton. Siya dembarod. Galatoma ayana gari barkan nagaa nu batau galatoma